Akkam jirtu kabajamoota fi jaalatamtoota hordoftoota biiftuu Oroo bakkuma jirtanitti nageenyi keenya kan kabajaatiif kan jaalalaa isin haa ga'u isiniin jenna. Itti aansuudhaan oduu sa'a kana qabannee dhiyaannee jirra. Hanga dhuma sagantaa kanaatti nu wajji turaan affeerraa kenna. Kun biiftuu Oroodha keessani jajjabeeffadha. Laayik sheer godhuu hin dagatina. Kallattimaan gara mata duree oduu amma qabadhetti yeroo dabru oduun jalqaba. Ayyaanni Irreecha Malkaa har'a Oromiyaa bakkoota garaagaraatti kabajamee yookaan irreeffatamee oolee jira. Dabalata odeeffannoo kana qabna. Oduun itti aanu oduu oolmaa Oromiyaati. Oduu oolmaa Oromiyaatti lolli Oromiyaa bakkoota garaagaraatti zoonilee fi godinaalee akkasumas aanaalee garaagaraa keessatti loltoota mootummaatti waraana bilisummaa Oromoo gidduutti deemaa jiru cimeetti fufee jira. Waraanni bilisummaa Oromoo Oromiyaa bakkoota garaagaraatti tarkaanfii loltoota mootummaa irratti fudhataa jiruun miidhaa guddaa dhaqqabsiisuun injifannoo gagabbataa irratti argadhe jedhee jira. Mootummaan gama isaati bakkoota garaagaraatti oopereeshinii bal'aa gaggeessuun tarkaanfii fudhataa kan jiruu fi tarkaanfii fudhataa jiruunis milkaa'aa jiraachuu beeksisee jira. Dabalata odeeffannoo kanaa qabannee jirra. Oduu biyya alaatiin oduu gammachiisaa qabannee jirra. Oduu ammee yookaan breaking news. Israa'elii fi Hamaas dhukaasa dhaabuuf walii galanii jiru. Dhukaasnis dhaabbatee jira. Gaazaan har'a guyyaa 730 booda har'a waaree booda hafuura baafattee jirti. Dhukaasni dhaabbatee jira. Ummanni Filisteemii fi ummanni Israa'elis gammachuu isaanii ibsatutti jiru. Dabalata odeeffannoo qabadhee jira. Oduu kanneenii fi kan biroo wajjin guutuu oduu wajjin isin wajjin ka turu ani Bariisoo Ganamooti. Guutuun oduu akka itti aanu kanatti wal duraa duubaan isiniif dhihaata. Irreechi Malkaa Oromiyaa bakkoota garaagaraatti kabajamee oolee jira. Salaaleen bulchiinsa magaalaa Garba Gurraachatti Irreechi Malkaa Garba Gurraacha irreeffatamee oolee jira. Irreecha kana jiraattonni magaalaa Garba Gurraachaatii fi aanaa Kuyyuu waliin irreeffatanii jiru. Achuma godina Salaalee aanaa Yaayyaa Gullalleettis Irreechi Malkaa irreeffatamee jira. Irreechi Malkaa Giraar irreeffatamee oolee jira. Malkaa kanatti irreechi jaarraa tokkoo fi walakkaa oliif dhiibbaa sirnootaan adda citee turuun himamee jira. Irreechi Malkaa Giraar har'a bakka isaatti deebi'uudhaan har'a bifa ho'aadhaan haala aadaa fi duudhaa isaa eeggateen kabajamee oolee jira. Haaluma wal fakkaatuun godina Shawaa Lixaa aanaa Ada'aa Bargaatti ayyaanni Irreecha Malkaa Bargaa haala ho'aa ta'een irreeffatamee oolee jira. Walumaa galatti haala wal fakkaatuun kabajni Irreecha Malkaa har'a bakkoota garaagaraatti gaggeeffame. Manguddoonni, hawaasni, qeerroo fi qarreen akkasumas hawaasni hedduun irratti argamuudhaan irreeffatamee jira. Oduun itti aanu Itoophiyaan sababa guddina baay'ina uummataatiin carraa hojii haaraa miliyoona 67 uumuu qabdi jedhamee jira. Itoophiyaan baay'ina uummataa guddachaa dhufeen wal qabate waggoota dhufan keessatti carraa hojii haaraa miliyoona 67 ni uumti jedhamee eegama jechuudhaan ragaan haaraan baankii addunyaa ifoomsee jira. Kanaanis Itoophiyaan biyyoota Afrikaa Saharaa gadi Naayijeeriyaa fi Rippaabilika Koongoo Dimokiraatawaatti aanuudhaan sadarkaa sadaffaa irra jirti jedhamee jira. Akka gabaasa baankii addunyaatti Itoophiyaan keessumaa'u uummata umriin hojiif ga'e waggaa 15 hanga 64 ta'aniif bara 2050tti carraa hojii dabalataa uumuu barbaachisa kan jedhe yoo ta'u sababni isaas biyyattiin lakkoofsi namoota umriin isaanii hojiif gahe saffisaan guddachuu isii mudata jedhee jira. Dhaabbatichi qormaata kana guddina diinagdee suutawaa fi akkasumas baay'ina uummata saffisaan jechuudhaan ibsee jira. Itoophiyaan Naayijeeriyaa, Rippaabilika Dimokiraatawaa Koongoo, Taanzaaniyaa fi Ugaandaa waliin ta'uudhaan biyyoota Afrikaa Saharaa gadi keessaa qormaata carraa hojii uumuu waliigalaa keessaa walakkaa ta'an keessaa takka jedhee jira. Gabaasni baankii addunyaa akka agarsiisutti Afrikaan biyyoonni Saharaa gadi fedhii uummata isaanii guddataa jiru guutuuf carraa hojii gahaa uumuuf rakkataa jiran jedhee jira. Rakkoon kun immoo hojii gadi aanaa hojjechuuf nama saaxila, fedhii malee ofiin hojjechuuf nama dirqisiisa, akkasumas hojii alseerummaa akka babal'atu ni taasisa jechuudhaan akeekkachiisee jira. Oduun itti aanu TPLF himata mootummaan Itoophiyaa irratti dhiyeesse kufaa taasisee jira. Itoophiyaan Eertiraa fi TPLF wal ta'anii waraana irratti banuuf jechuudhaan himattee turte. Ministeerri dhimma alaa Itoophiyaa mootummaan Eertiraa fi adda bilisa baasaa uummata Tigraay TPLF walooma yookaan qindoomina Tsiimdoo jedhamu ijaaratuun waraana Itoophiyaa irratti banuuf jechuudhaan himata kana dhiyeessee ture. Xalayaa onkoloolessa 2025 barreeffame barreessaa gamtaa mootummoota Antooniyo Gutereesiif dhiyaate
Ministeerri dhimma alaa Itoophiyaa Godiyoon Ximootiyoos waloomni yookaan qindoominni mootummaa Eertiraa fi TPLF ijaaratan ji'oota darban kana dhugumaan mul'atee jira. Waloomni qaamoleen lamaan ijaaratan kun Itoophiyaa irratti lola banuuf jedhee kan ture yoo ta'u, kana malees qaamoleen lameen walooma ijaaratan kunneen hidhattoota warra akka faannootiifis mallaqa dhiyeessu ni qindeessu akkasumas kallattii kennuu fi keessatti harka qabu. Haala kanaan rakkoon nageenyaa akka babal'atu hojjetaa jiran jechuudhaan himatee ture. Himata mootummaan irratti dhiyeesse kana TPLF har'a kufaa taasisee jira. Walitti dhufeenyi Eertiraa waliin qabnus kan nagaa daangaatiin wal qabate jechuudhaan dubbatee jira. TPLF himata ministeerri dhimma alaa Itoophiyaa Eertiraaf TPLF wal ta'anii waraana nutti banuuf jechuudhaan himata shiraati jechuudhaan kuffisee jira. Erga himaticha kufaa taasisee booda immoo waliigalteen Piriitooriyaa akka kabajamu mirkaneessuuf tumsa idil addunyaa gaafatee jira. Mootummaan waliigaltee Piriitooriyaa bara 2022 nagaa buusuuf mallatteeffame cabsuun erga cabsee booda immoo xiyyeeffannaa idil addunyaa naanneessuuf yaalaa jira jechuudhaan mootummaa himatee jira. Mootummaan federaalaa waliigaltee Piriitooriyaa sirnaan kabajuu dhiisee duula seenessaawaa sobaa fi maqaballeessii banuudhaan xiyyeeffannoo hawaasa idil addunyaa jijjiiruuf yaaluun baay'ee nama gaddisiisa jechuudhaan xalayaa dhaabbata mootummoota gamtoomanitti barreessuun himatee jira. Himannaa Itoophiyaan TPLF fi Eertiraa irratti bante kana qaamoleen garaagaraa kallattii garaagaraatiin ilaaluudhaan yaada itti kennanii jiru. Tokkoffaa, Itoophiyaan hulaa galaanaa deebisee qabadha jechuudhaan qophii waraanaa taasisaa odoo jirtu TPLF fi Eertiraa himatu maaliif gaafii jedhuuf. Tokkoffaa, Itoophiyaan himannaa kana akka dippiloomaasiitti fayyadamuudhaaf lolallee yoo qabantu taate Eertiraatu na tuttuqee lola irratti bane jechuudhaaf haala mijeessuuf hojii hojjetaa jirtu yoo ta'u, gara biraatiin immoo qaamoleen faallaa kana yaada kennan Itoophiyaan himannaa kana akka ololaatii fi piroopagaandaatti itti fayyadamuuf barbaaddetti malee lolli isiin Eertiraa irratti bantuyyuu hin jiru kan jedhan yoo ta'u, sababni isaas lola biyya keessatti deemaa jiruyyuu dandamachuu dadhabdee yeroo ammaa kana diinagdeen biyyattii burkutaa'ee lafa qabattee jirti. Kanaaf dhaaduun Itoophiyaan gaggeessaa jirtu of jajjabeessuuf kan ta'e malee lola keessa jirtu keessayyuu bahuu osoo hin danda'in kan biraa irratti daratuun rakkoo guddaa biyyattiitti ta'a jechuudhaan yaada kennanii jiru. Dhimmi hulaa galaanaa lolaan osoo hin taane mariidhaan fala argatuu danda'a jedhamee jira. Oduun itti aanu oduu oolmaa Oromiyaati. Oduu oolmaa Oromiyaati. Lolli Oromiyaa bakkoota garaagaraatti loltoota mootummaatiif waraana bilisummaa Oromoo gidduutti deemaa jiru akkuma itti fufetti jira. Oromiyaa guutuu keessatti haala jedhamuu danda'uun waraanni bilisummaa Oromoo loltoota mootummaa irratti haleellaa raawwataa jiruun miidhaa guddaa irratti dhaqqabsiisaa jiraachuu beeksisee jira. Tibbana haala adda ta'een guutuu Oromiyaa keessatti haleellaa bal'aa fi opereeshinii bal'aa gaggeessaa kan jiruu fi haleellaa raawwataa jiruunis injifannoo gagabbataa argataa jira jedhee jira. Haleellaa bakkoota garaagaraatti loltoota mootummaa irratti raawwataa jiru cimsee itti fufuun haleellaa raawwataa jiruunis loltoota mootummaa hedduu hojiin ala taasisu kasaaraa guddaa mootummaa irratti dhaqqabsiisee jira jedhee jira. Haaluma kanaan guyyaa kaleessaa onkoloolessa 8/2025 Harargee Bahaa aanaa Cinaaksanitti haleellaa humnoota mootummaa irratti raawwateen miidhaa guddaa irratti dhaqqabsiisee jedhee jira. Haleellaa guyyaa kaleessaa aanaa Cinaaksan Araddaa Kooraa Iddoo Addaa Daawwee jedhamutti humnoota mootummaa irratti raawwateen humnoota mootummaa 30 ol addunyaa kanarraa godaansisee hedduu madeessuun meeshaalee irraa hiikkatu waraanni bilisummaa Oromoo beeksisee jira. Haaluma wal fakkaatu waraanni bilisummaa Oromoo zoonii kaaba Oromiyaa godina Wallootti bakkoota garaagaraatti aanaalee garaagaraa keessatti haleellaa humnoota mootummaa irratti raawwateen miidhaa dhaqqabsiisuun injifannoo argadhee jedhee jira. Godina Walloo aanaa Baatee fi aanaa Harxummaa Fuursetti haleellaa kan raawwate yoo ta'u, aanaa Baatee ganda Sallaattee Iddoo Addaa Liiban jedhamutti haleellaa humnoota mootummaa irratti raawwateen humnoota mootummaa ajajaa waraana raayyaa ittisa biyyaa tokko dabalatee 4 battalumatti addunyaa kanarraa yoo godaansisu loltoota mootummaa 5 madeessuudhaan konkolaataa paatroolii isaan ittiin socho'aa turan hojiin ala taasisuu odeeffannoon gamasirraa nu geette ibsitee jirti. Haaluma wal fakkaatuun achuma godina Walloo aanaa Harxummaa Fuursetti guyyaa kaleessaa jechuudha onkoloolessa 8/2025 lola yeroo dheeraa gaggeeffamaa tureen loltoota mootummaa irratti haleellaa raawwateen miidhaa guddaa irratti dhaqqabsiisuu odeeffannoon gamasirraa nu geette ibsitee jirti. Aanaa Harxummaa Fuursee ganda Gooraa jedhamutti lola ganama sa'a tokko irraa jalqabee yeroo dheeraaf ture irratti
loltoota mootummaa irratti haleellaa raawwateen akka baala mukaatti harcaasuun hedduu addunyaa kanarraa godaansisee hedduu madoodhaan adabe kan haleellarraa hafte immoo gara irraa dhuftetti gara qiciicotti deebise jechuudhaan odeeffannoon gamas irraa baatee ibsitee jirti. Kun akkuma jirutti ta'ee waraanni bilisummaa Oromoo zoonii giddugala Oromiyaatti har'as bakkoota garaagaraatti haleellaa humnoota mootummaa irratti raawwatee jira. Waraanni bilisummaa Oromoo galgaleessuun giddugala Oromiyaatti bakkoota garaagaraatti haleellaa humnoota mootummaa irratti raawwateen miidhaa guddaa dhaqqabsiisee jira. Haleellaa humnoota mootummaa irratti raawwate kanaan humnoota mootummaa hedduu addunyaa kanarraa godaansee hedduu madeessuun kan harkaan qabeesse akka jiruu fi haleellaa raawwateen meeshaalee waraanaa hedduus hiikkatu odeeffannoon nu gahee jira. Dabalata odeeffannoo kana guyyaa itti aanutti qabannee kan dhufnu ta'a. Gama mootummaatti bakkoota lolli itti gaggeeffame kanatti odeeffannoo jiru argachuudhaaf yaallus wanti jedhame kan hin jirree fi akkasumas odeeffannoon argannes hin jiru. Ta'ullee mootummaan humna guddaa Oromiyaa bakkoota garaagaraatti bobbaase humni mootummaan bobbaase tarkaanfii fudhataa jiraachuu beeksisee jira. Tarkaanfii humnoonni mootummaa fudhataa jiran kun immoo namoota nagaa irratti akka ta'e hawaasni bakkoota garaagaraa irraa rakkoo uumamee wal qabatee odeeffannoo kennaa jira. Bakkoota hedduutti namoota mana hidhaatti geessaa turan mana hidhaatii baasanii ajjeesuun badhaadhatti gataa kan jiran akka ta'e odeeffannoon nu gahee jira. Haaluma kanaan lixa Oromiyaa Iluu Abbaa Booraa Aanaa Daarimutti gochi kana fakkaatu nama nagaa irratti raawwatamee jira. Haaluma wal fakkaatuun Arsii Bahaa aanaalee garaagaraa keessatti namoota nagaa mana hidhaatii baasuun haleellaa irratti raawwatuun ajjeesanii karaa irratti gatuun hanga waraabessa nyaachisuutti deemamee jira. Oduu biyya alaatiin oduun kun oduu baay'ee gammachiisaadha. Oduu ammee breaking news Gaazatti dhukaasni akka dhaabbatu Israa'eliif Hamaas walii galanii jiru. Waliigaltee dhukaasa fi waraana dhaabuu kanaan uummanni Gaazaa fi uummanni Israa'el gammachuu isaanii ibsatanii jiru. Waraanni Gaazatti erga jalqabe har'a guyyaan 700 fi guyyaa 30 har'a sa'aa booda dhukaasni dhaabbatee uummanni gammachuu isaa ibsatee jira. Lola waggaa 2 lakkoofsise kanaan Israa'el Gaazaa irratti haleellaa raawwatteen mancaatii guddaa dhaqqabsiiftee jirti. Ragaan ministeera fayyaa Gaazaa akka agarsiisutti haleellaa Israa'el waggoota lamaaniif namoota nagaa irratti raawwataa turteen namoonni 67,183 kan du'an yoo ta'u namoota du'an kana keessaa 20,179 daa'imman yoo ta'u harki guddaan ammallee namoota dhumanii dubartoota jedhamee jira. Namoonni 100,000 ol ta'an immoo madaahanii jiru. Akkasumas namoonni 460 ta'an hanqina nyaataatiin lubbuun isaanii dabruu ministeerri fayyaa Gaazaa beeksisee jira. Karoora nagaa Tiraamp dhiyeesse irratti marii gaggeeffameen Israa'el fi Hamaas karooricha fudhachuudhaan dhukaasa dhaabuuf waliigaluun himamee jira. Lamaan isaaniitu waliigalticha fudhachuudhaan ni dhugoomsa taanaan waraanni Gaazaa xumura argata jechuudhaan hedduun isaanii abdii nageenyaaf qaban ibsanii jiru. Haleellaa Israa'el waggaa 2 Gaazaa irratti raawwatteen Gaazaan guutumaan guututti barbadooftee jirti. Gaazaa deebisanii ijaaruuf immoo yeroo dheeraa kan fudhatu ta'ulleen beekamee jira. Kabajamoota fi jaalatamtoota hordoftoota biiftuu Oroo oduu namaaf qabadde kan hanga ammaa kana guutuu oduu wajjin isin wajjin ka ture ani Bariisoo Ganamooti. Hanga yeroo itti aanutti deebinee wal agarrutti nageenyi Rabbi isiniif haa baay'atu. Nagatti nu turaan immoo hawwii kenna nagatti nu tura.